Bilis warri akka koo waan kana dhageessanii beektanii koomentii irratti akkasiin na barreessitaniin barbaada. Akkasumallee warri hin beekne warri dhaga'an hin beekne akka beekan akka hubatanii fi akka baratan waan hin barbaaduu fi innis maali yoo jettan duratti haadholii yookaan harmooliin keenya jechuudha. Daa'imni tokko gaafa dhalattu daa'ima sana dafaniitu rifeensa ishirraa kukkutu yookiin irraati yaadu. Maaliif rifeensa dhalootaa nafuun hambisuun gaarii miti yookaan immoo isaa rifeensi suni bareedee haala gaariitiin yabbatee fuuldurri fi duubni isaa wal qixxaatee akka marguu yabbinni isaallee dabalee akka marguu fi deddeebisanii kan irraa haadanillee jiru jechuudha. Akkasuma daa'imnis immoo dhalattee otoo rifeensa dhaloota irraa naadii warra hambisanii rifeensa dhalootaan hambisuun gaarii miti maatii irratti dhiistee jedhanii akkasitti wal komatu jechuudha. Inni kan biraan sababa gaddawaa tokko tokkootiin jiraachuu danda'a. Isin akkaataa safara keessanii yaadadhaamii kan durii namni rifeensi isaa haduun itti baay'atu yookaan immoo ofirraa kukkutu rifeensi suni baay'ee tokko bareedaa ta'e yabbinni isaa dabalee dheerinni isaallee saffisaan kan dabaluu fi abaluu jashan fixee jajaa fixee erga rifeensa ishee haaddee waggaa fixee rifeensi ishee baay'ee bareedaa ta'ee jira jedhanii akkasitti dubbatu jechuudha haadholiin. Har'a ijoolleen tokko tokko warri hin beekne rifeensa irraa kutuu haaduu gaafa jedhamu du'a kan isinitti fakkaatu kan sodaatan yookaan immoo achumarra waan hafu isinitti fakkaata. Walumaa gala isaatti rifeensa irraa kukkutuu yeroo yerootti caafeesaa irraa kukkutuun rifeensi keenya saffisaan akka dabalu dheerinni isaa akkasuma yabbinni isaa duubni fuuldurri isaa wal qixxaachaa fi rifeensa hawwataa baay'ee bareedaa ta'e ta'uuf akka gargaaru akkasiin hubattan barbaadanii jirtu. Nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma argaartan deebii dhufeetiin jira haga dhumaatti na wajjin tura. Please video like share gochuu asaaf astaayitii keessan yaada keessan bareedaa sanaan na wajjin tura isinin jaa. Gara viidiyoo irratti yeroo deebi'u akkuma argaa jirtan egaa rifeensa koo har'as irraa kukkutuu fi qophii xumuree tokko jedhee eegaleetiin jira. Akkuma kanaan dura hojjechaa ture viidiyoo gadi buutanii warra haaraa taatan ilaaluu dandeessu. Rifeensa koo yeroo yerootti irraa kutaa yeroo yerootti gaafan jedhu 6 3 4 5 kana jedhu hin dabarsu jechuudha. Haga kana jedhuutti hagam akka dabalu ani baay'ee isaa argeera. Kana qofaa miti jedhee kanaan duras hojjedhee dubbadhee sin ture. Kana ergan irraa kutee ji'a 4 fixee 5ffaa qabatee jira jechuudha. Bara 2024 ji'a 8ffaa guyyaa 2 Agustii ji'a 8 guyyaa 2 irraa kutee jira. Har'a immoo bara 2025 galleetu jira. 2025 Januaarii 13 12 akkasumas fakkaata guyyaa waan dogoggoruu baadhee. Kana jechuun ja'a 4 fixee 5ffaa qabatee jira jechuudha. Haga kana jidduutti illee jijjiirama guddaan argee ammas immoo faayidaa isaa waan hin beekuu fi yeroo gabaabaa keessatti akka deebi'u akka guddatu waan hin beekuuf irraa kutuudhaaf deebi'ee jira. Wanta hin barsiise isa kana jechuudha. Wantoota hin barsiise keessaa rifeensa koo tokko irraa kukkutuu kanadha. Namni bishaan itti fayyadamee filee lallaafisee eessatti akka wal caalee eessatti akka dheerateef akka gabaabbatu erga bishaaniin filee booda lallaafisee wal qixxeessa waan ta'eef bishaan rifeensa jajjabaata yoo ta'es haala kanatti fayyadamuu dandeessu. Isinillee siistamichi baay'ee bareeda waan ta'eef isa booda xiqqoo xiqqootti yoo isaarraa kukkutee jechuudha duubaanii fuulduraan immoo baay'ee irraa kukkutaa haga xumuraatti yoo hordoftan ta'e akkasumallee wanta hin dubbadhu seeraan yoo dhageessan ta'e wanti isiniif hin galeen jira jedhee yaadu warri hin beeknellee ofumarratti yaalii godha. Ani akkasuma dura hin beekun ture rifeensa biyaas karaa tokko filee karaa tokko filachuu hin beeku adeemsa keessa irratti bareen jira. Akkasumallee mana rifeensa adeemee gaafan hojjechiifadhu natti hin tolu naan ta'u sababa isaa kana sana jechuu yoon dhiiseyyuu ofii makoo jechuudha mana keessatti wanta gochuu hojjetachuu barbaadu manuma keessatti. Egaa haala kanaatiin irraa kukkutaa jira. Akkuma jalqabarratti isiniin jedhee rifeensa irraa kukkutuu haaduuni durumayyuu haadholiin keenya abbooliin keenyaan dubbatu waan ta'eef rifeensaaf faayidaa guddaa qaba. Isinis akkasuma rifeensa miidhamaa caccabaa dadhabaa fuuldurri isaa kan bubuqqa'ee walsin jalaa caalee qixxa lamaan isaa dheeraa duubni hin jiru fuuldurri hin jiru bakka wal caalee bakka rakkoo keessan isintu beeka waan ta'eef akkasuma gaditti teessanii wal qixxeessitanii yeroo yerootti irraa kan kukkuttanii yoo ta'e akkasumallee rifeensa lakkuu qabu yookaan caafiinsaa mantaa isa jedhan lakkuu jechuudha. Waan akkasii qaba yoo ta'e inni suni guddina rifeensaa fi baay'ee rakkisaadha waan ta'eef irraa akka baduuf akkasumallee warri rifeensa haphii qabdan rifeensi keessanii dafee yeroo gabaabaa keessatti akka yabbatu wal qixxaachaa akka deemu oo barbaaddanii jalqaba irratti haalduree isin gochuu qabdanii rifeensa keessan irraa kukkutuudha. Isa booddee wantoota keemikaala garaagaraa irraa bilisatan ofii keessan mana keessatti yaaluudhaan hojjechuudhaan yoo ta'u baate immoo dibata suuqirraatii bitattan jechuudha. Kan rifeensa keessaniif ta'uuf hin taane adda baastanii erga bitattanii booda yeroo gabaabaa keessatti haala salphaatiin rifeensa keessan akka bakkatti deeffachuu dandeessan akkasumallee eessatti akka argachuu akkam akkasiniif ta'u isintu beeka argachuuti dandeessu isiniin jechuu fi haala kanaatiin
duuba fuulduraanii wal qixxeessee xiqqoo irraa kutee jira. Kanaan dura baay'een irraa kukkutaa ture garuu har'as yoon irraa kutee homaa sodaa hin qabu. Sababan dhiiseef hin qabaa jechuudha. Jaalamaan sadan kana deebisee irraa kukkutuufiin har'a xiqqoo irraa kukkutuutti jira. Isinis immoo isaa akkaataa isin barbaachise haala barbaadaniin irraa kutachuu dandeessu. Irraa kukkutuutii dandeessu. Ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 baay'ee rifeensi tokko gaafa haadame mulluqju godhamee gaafa irraa haadame ji'a 6 keessatti ni dhaama yookiin ni qunxuxama jedhu akka biyya keenya akka safara keenyaatti jechuudha. Kana jechuun ni guddata jechuudha. Kanaafuu isinillee isaa waggaa keessatti yoo xiqqaate yeroo 2 yoo irraa kuttan ta'e rifeensi keessanii yeroo gabaabaa keessatti akka dheeratu, akka bareedu, akka yabbatu, akka baay'atu ani ittiin amanaa jechuudha. Egaa haala kanaatiin bakka wancaalee bira hambisee duubattis fuuldurattis naannesseen haala kanaatiin irraatii muraa irraa kukkutaatii jira. Kana fakkaata warri rifeensi keessan baay'ina dhabee kan buqqoo akkasumallee rifeensi duubaan dheerate fuuldurri gabaabaan inni dheeraan suni duubatti deebisee waagii ta'a. Isatu deebisee rifeensi keessan akka hin guddanne miidhaa jira waan ta'eef dirqama rifeensi tokko guddachuu kunuunsi yoo barbaadan irraa kukkuttanii isa jalaan biqilaa jiru wajjin wal qixxaachaa yabbachaa akka deemu jechuudha. Mukti tokko jalaa reefu kan bibbiqilaa deemudha yoo ta'e inni dheeraan sunoo keessaa ol bahee hin gossaa jechuudha. Isa jalaati ol deemu gana firii gaarii kennuuf guddachaa ol deemaa jiru sana ni gogsaa jechuudha. Kanaafuu rifeensi keenyallee akkuma biqiltoota lafarraati waan ta'eef rifeensota warra gaggabaabaa lafa jiran jalaatii ol margaa jiran sana akka inni keessaa ti ol bahe sun hin miinee fi isa ol keessaatii ol dheerate sana gabaabsitanii gad deebistanii warra jalaan ol guddachaa deeman biqiltoota warra jalaa wajjin walitti deebistanii wal qixxeessitanii irraa murmuraa deemuun faayidaa guddaa akka qabu isinitti himuu barbaadeen. Egaa akkuma argaa jirtanii haala kanarra ga'ee jira. Funaanii tokko lamaatiin irraa kukkuteetiin jira jechuudha. Gammachuus keessa jiru, feelingiis keessa jiru isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee warri ittiin beekni isiniif galuu dhiisuu danda'a. Dirqama amanaa dirqama waan xumureen jira jechuudha. Amma kana immoo gara fuulduraatti deebi'aa jechuudha. Fuulduraan baay'ee tokko irraan kukkuta. Maaliif rifeensa fuulduraan dheeratee duuba ga'u hin jaalla'u ofii makooyyuu jechuu hin jaalla'u garuu yeroo gabaabaa keessattis akka deebi'u waan itti amanuu fi sodaa isaa hin qabu jechuudha. Warra irraa kuttanii hin beekne hirrifatiin rakkoo tokko isinirraan hin ga'u kun ofii keessan mana keessatti waan gootanii kun egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin irraa kuteen jira jechuudha. Fuuldura isaa immoo baay'ee irraa kuta isiniin jedheera. Duraan isaa wal qixxaate baay'ee bareeda ture. Akkuma argaa jirtan fuuldurri immoo caalaa kan duubatti bareeda ture. Ani immoo ammas kana haala kanaatiin irraa kuteen jira isiniin ja'a. Egaa viidiyoon har'aan qabadhee dhufee kana fakkaata. Akkasuma viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti gaaffii qabdanii waa'ee rifeensaatiinis ta'e akkasuma kanneen birootiinis ta'e gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu isiniin ja'a. Akkasumallee kireemii fuulaa viidiyoo kanaan dura hojjedhe sheerii walii godha. Akkaataatti fayyadama isaa jalqaba haga xumuraatti dubbadheetiin ture. Viidiyoo sana nama seeraan dhaggeeffateetu carraa sana argatee itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef haga xumuraatti viidiyoo dhaggeeffachuu xumuruu yaalaa isiniin ja'a. Amma haala kanarra ga'ee jira. Duubaanis fuulduraanis irraa kukkutee wal qixxeessee bareecheetiin jira jechuudha. Viidiyoon kun ni dheerata waan ta'eef irraa kutuun kun oolu kan irraa jite immoo yeroo biraa isinii qabadhee dhufa. Har'aaf garuu wanti qabadhee dhufee kana fakkaata. Isinis haalaa fi bifa kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Haalduree rifeensa keessan kunuunsuudhaaf jalqaba irratti gochuu qabdanii rifeensa qabdan dheeraas ta'e gabaabaas ta'e irraa kukkuttanii wal qixxeessuudhaan isa booddee dibatoota rifeensaaf ta'u mana keessattis ta'e alaas bitatanii itti fayyadamuuf kunuunsuu dandeessu. Bakka barbaadanii fi bakka eegdanittis argachuudhaaf wanti isin daangessu tokkollee hin jiru isiniin jedhaa. Egaa viidiyoon kun xumuramaatii jirti. Hagammatti waan wajjin turtanii fi guddaa galatoomaa. Akkasumallee sabskraayibii, laayikii, sheerii gochaa yaada keessan gaaffiis ta'e akkasuma koomentii babbareedaa warri na barreessitan hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Humni isaa kana fakkaata. Walumaa gala kan duubaaf fuuldura haala kanaatiin bishaanitti fayyadamee haala kanaatiin irraa funaanee irraa kukkuteetiin jira jechuudha. Kun kan duubaaf kan fuuldura irraa kukkutee kana fakkaata. Egaa yeroo gabaabaa keessatti firiisaa yookaan jijjiirama isaa kan waliin arginu warra achi ga'u nu taasisu. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa. Laayik sheer